Nagaa jirtu. Akkamati? Nagaa. Xeenaan kee fooniif hafuuran nagaa? Nagaa. Hafuura Maal jedha boqotii. fooniif hafuurachuun? Foon kana ka gubbaati hafuurri keessa. Okay, nagaadha. Kasii maatiin tee nagaa? Nagaadha. Abbaan manaatoo nagaa? Maal gaaffii mana baay'atu. Hayyee abbaan Walumaa alaatoo? galatti hundiyyuu nagaadha. Akkas. Bareedaadha. Anaa dhufu kiristaana? Kiristaana. Hin No, beektu ani ammoo. kiristaanas miti. Garuu ani waa'ee amantaatiin falmoo osoo hin taane Hin falmin. baradhee Abshir. Akkas. baradhee anis gara amantaa musliimaa kana dhufuun barbaada. Masha Allah. Akkas. Waan jedhu ati ammaati shamara ta'uu shakkiin qabdu ragaa siin gaafadhu. Oromoo ta'uu siin beeka. Oromiyaa irraa Itoophiyaa irraa dhufuu siin beeka. TikTok irra jiraachuus eessa jirta siin hin jedhu. Jechuun kan namni kiristaana jedhan damee kiristaana keessa damee Pheenxee Ortodoksii maatii kiristaana keessa argama gariin waaqeffataa keessa gariin islaama keessa gariin islaamaa fi muslima jidduu argama. So kan irra guddattee yoo kami ati daadho? Ani Pheenxeedha. Okay, bareeda. So kanumaafuu Yesuus waaqessaa turtee jechuun Yesuus gooftaa fayyisaa koo jettee. Yesuusni waaqessaa ture. Maali Yesuus waan jedhu waan biraa siin jedhu barachuudhaaf salphaadha. Waa'een waaqaa, waa'ee Allah biyya Arabaa jirtaami? Biyya Arabaatitti Waaqayyo Allahuma jedhanii mana maadaamee keessa yaa Allahuma jedhan malee yaa Yesuus wayii jedhanii? Akkasuma jedhu yaa Allah jedhu. Akkas. Biyya teenya gaafa deenne yaa Waaqayyoo koo namni afaan Oromootiin Amaara bira deenne Amaari yaa Waaqayyoo koo jedha. Yaa Isgaabee. Hee fixaarii koo kanuma jedhaami? Wayii Waaqa jedha. Faranjii bira dhuftes oh my god jetti malee oh Waaqayyoo koo hin jettu. Hin jedhu bara. Ligalle? So barsiisota hedduu asirra jiru. Allah waaqaa miti sin jedhan. Yoo kiristaana bira deete Allahuma jedhan malee Waaqayyoo hin jedhan. So kanaaf waan jedhu waa si gaafadha. Gaafa heerumte waaqa deessamoo nama deessameeti. Maal akkamitti waaqni daama nama da'u malee? Akkas. Warra keessa nu rakke yaa Maariyaam intala jedhamtu dubroo Maariyaam hin beeytaami? Mucaan fayyaa normaal ta'uu nuu jedhan normaal hin tolti. Waan jedhu Maariyaam hin beeytaami? Nin beeka'ee. Okay, dura waa Islaamaa si barsa sirraa dhiise. Islaamni Nabi Muhammad isin waaqeessuu daadhoo teenya hin kadhatu. Nabi Muhammad waaqaa miti. Nabi Muhammad nama hin nyaata hin dhuga boqotelle. Abrahaamis nama hin nyaata boqote. Musee Salamoon hundi Waaqayyoon nuti waaqeessuun tokko calla. Inni Allah jedhama. Nabi Muhammad ergamaa Rabbii Waaqayyoo ergatee Qur'aanaan dhufe karaa Rabbii barsiisa malee waan biraatii miti. Waa takka akkuma keenyaa sagada akkuma keenyaa Waaqayyoon kadhata. Abrahaamis akkasuma Museenis Waaqayyuma tokko kadhata karuma Waaqayyoon barsiisa. Yesuus Kiristoos mataan isaatis garte haadha qaba. Hin sagada hin salaata karaa Waaqayyoo akka itti kadhatan karaa Waaqayyoo barsiisa galma Waaqayyoo bira akka itti dhaqan karumatti nama yaama. Waan siin jedhu Maariyaam Yesuus maal taateettee beeytati? Haadha. Goobas. Maariyaam Yesuus yoo argite maal jettiin daadhoo maal jettee yaamti? Daadhoo. So, waan akkasii kee nangashiinaa. No, wangeela sin gaafadhu. Okay, harmeen tante yoo si argite maal jettee si yaamti? Mucaa koo naan jetti ka? Goobas. Ati harmee tee maal jettee yaamta? Haadha koo. Okay. Abbaan keetiif harmeen tee yoo wal argan maal jedhanii wal yaaman? Abbaa manaa koo,
lubbuu koo, ruuhi koo, fiqirii koo iska maqaabir, abbaa daadoo, abbaa magarsaa, akkanuma jedhaniimi abbaa manaa koo haadha manaa too miti. Okay. Aywa. Maariyamaan Yesuusiin yaa ilma koo jettiin akka wangeelaatittis. Yesuusin leen harmeetoo Maariyamu jedhanii haadha isaatiimi miti. Aye. Waan na dhibe yoo Maariyamii fi Waaqayyo abbaan wal harkan san maal jedhanii wal yaaman? Akkuma abbaan keetii fi haati wal yaamanii? No. Abbaa jechuun uumaa jechuu uumaa waa hundaa. Yesus abbaa koo yeroo jedhu uumaa kan koo jechuu. Maariyam illeen san uuma jettiin ka abbaa manaa fi haadha manaan ta'an ka. Waaqayyoon haadha manaan qabu ka abbo. Walii gallee? Hin qabu ka. Aye. Eka aqliin teetuun fudhattii miti? Hin fudhatte aqliin tee fayyasi qabdi. Yoo fayyaas hin qabaanne hin fudhattu. Walii gallee? Yaa abbaa manaa koon jettuun ka Maariyamis Waaqayyoo komeetti. Yesuusi Waaqayyoo koo abbaa koo uumaa koo. Maariyam illee yaa abbaa koo yaa uumaa koo jetti. Yosef nama Yosef jedhamu ni beektaa? Nan beeka. Eeywa Yesuusiif maal ta'a? Mucaan koboltisti maal ta'aaf? Kaadhima Maariyamiif kaadhima ta'a miti? Okay, seraja. Okay, Yesus akaako qabu ni beektaa? Ha? Akaako ni beektaa akaako? Naannoo keessanitti. Akaako ni beektaa? Nan beeka. Abbaa keetii, abbaa harmee keetii, harmee teetii, harmee abbaa keetii akkoo fi akaakoo hin beektaami? Nan beeka. Yesus abbaa Maariyam yoo arge maal jedhaan? Waaqayyo akaakoo fi akkoo qabu. Hin ta'u kun egaa daadoo. Hin ta'a? Bakkee kanatti wanti akkas jedhu yaani macaafarraa hin jira? Macaafa jiraachuu miti ka. Maariyam haadhaa fi abbaa qabdi moo hin qabdu? Yoo caafamuu baateewu hin qabdi moo hin qabdu? Hin qabdii miti? Okay, it is okay. Macaafarra ni jira wanta macaafarraan alaatiin hin baradhu kaani. Okay, waan macaafarra jechuun fakkeenyumaan sii godhee bara. Amma Yoosef macaafarra ni jiraami? Kaayee hin jira. Yoosef yoo arge maal jedhee ama? I don't know dubbisuu dandeessaati. Macaafarra hoo jiraate. Maal ta'a fayyaka? Amma fakkeenyaaf okay, harmee teetii hojii yoon harmeen tan teetii hojiin ani wartee harmee tan tee fuudhe maaliin sii ta'a? Abbaa fiddeena. Bakka akka eka abbaa fiddeena isaa itti kaa Yesuusis. Astaghfirullah. Akkasi kanaaf akkamitti nama fudhachiisa nama akkanaa kan akkami kanaaf baras ta'u dhugaa rabbiin qulqullaa kanarraa daadhoo ko abbaa biddeenaa qabaachuurraa abbaa gartee qabaachuurraa haadha qabaachuurraa ilmaan qabaachuurraa Waaqayyo. Okay, ani ilmaan torbaan qaba. Yesuus ilma Waaqaatii jedhan. Ilma jedhamu kana dhaggeeffadhu. Ilma jechuun sadeen kana keessaan ba'u. Ilma jechuun ilma tolchite uumte, ilma guddifatte, ilma qunnamtii saalaa gootee argatte. Sadeen kana keessaa Yesuus kam? Kam jettee fudhatta? Ilma Waaqayyoon uummate moo ilma Waaqayyoon guddifate moo namarraa fudhate? Ilma Waaqayyoon qunnamtii saalaa godhee argate. Hundi keenyaa Waaqayyoon nu uume miti daadoo. Miti? Nuti hundi keenya uumaa Waaqaatidha. Ilmaan seexaanaati moo ilmaan Waaqayyooti nuti? Ilmaan Waaqaati malee akkamitti ilmaan seexanaa ta'a nuti? Goobas Waaqayyo ilma tokko qofa guu qaba jedhan. Yesuus ilma tokkicha isa ilma Waaqayyoo jedhan tokko moo? Anuu torban qaba. An akkam beekutti rabbi tokkichaadha. Akkas rabbiin tokkichaan ilmaas hin qabu hin dhalchu. Dubartii wajjin ciisu. Inni uumaadha malee uumamaa miti hin dhalatu. Dubra keessa seenee
nama foon uffatee achi gabbee jedhan maal godhachi keessaa daadoo si galaa jira waan jedhu kana ansi taphachuuf gara islaamummaatiif loojikuma sammuu kee fudhattuuf malee waan biraatiif miti dhibbaa akka already si galee daadoo Haye nagar. okay amma fakkeenyaaf waaqni meeqa tokkoomi Tokko dhagaa waaqni. tokko pheenxee biratti akkana jiran waaqayyo abbaa takka waaqayyo ilma lama waaqayyo fura qulqulluu sadii tokko walitti jedhan bishaanii fi harcee fi waan walitti dabalanii buddeena ta'u maal jechuu jirana kunis akkas hin jedhan abbaan waaqa guutuu ilminis waaqa guutuu hafuurri qulqulluun waaqa guutuu jechuun kan qaama tokkotti hin naajamne jechuu kan wayirratti hin hirkanne kan hin naajamne beekumsaanii daddeeytiin jechuu maal jechuu kun hundi walirraa waaqa guutuu fitsum amlaak yoo ta'e waaqa meeqa maal jechuu afaan akkamii okay ammas akkan hun jedhan abbaanis ilma keessa jira ilminis abbaa eenyu keessa jira amma fakkeenyaaf waan kana keessa bishaan keessa jira moo ala jira bishaan keessa jiraami Haye. waanni ala jiru kun maal jedhama Qodaa bishaanitti namudha. okay yoon kana sin jedha kam qodaanis bishaan keessa jira bishaanis qodaa keessa jira min maalat ነው sigaleera Haye. qodaatu bishaan keessa jira moo bishaantu qodaa keessa jira Bishaantu qodaa keessa jira. okay kan ala jiru kun qodaadhaami Haye. okay yesus abbaa keessa abbaanis yesus keessa eenyutu ala jira eenyu keessa jira yeruma san abbaanis keessa ilminis keessa ammas ilmi jiran maal jechume fakkeenyaaf ati ammuma dhiira ammuma dubarti yesus waaqas namaas fakkeenyaaf yoo yesus dhufee kan dura dhaabbatu taate abbaa kootti jettaan moo ilma koo jettaan Akkam beekutti abbaa ilma koo akkam jechuu Subhanallah. Abbaa kootu jedhama Nama dhibame. natti fakkaata akka yaadutti. لا أنا بس who is that معاذ one second deebi tani deebin anaa deebi moo daado daado waaq sibira okay waaqaatu daadootu boqota moo waaqaatu boqota sibiratti Yoo jettu natu situ du'uu danda'a moo waaqatu du'uu danda'a jechuudha. eeyyeen Anatu du'a malee maa. Nan Goobas. du'a jechuun amma qanii koo gaafa ga'u nan du'a. akkasiin duuta jechuu waaqayyoo hin du'a jettee amantaa Ani koo asirratti sirriitti barachuun barbaade. okay Bakkee kanatti. maa sirri si barbaade aqliin teetti fudhatti waaqayyo hin du'u waaqayyo du'u wangeela ni qabdaaf bira Hin qabu. hin qabdu buufadhu mee daawunlood godhadhu telefoona irratti akkamitti si garsiisa duuba akkamitti daftaraa fi qalamaas hin qabaanne mana barumsaa keessa dheexee ani barattu dheetta anlaa qalamaas ni qaba daftaraas as keessa waraqaanis ni jirti matsaafni ni jira quraannis ni jira waraqaanis ni jirti telefoonaas kunoo asiin qaba karratti waan ni jedhu akkam ani qophaa'een deema barsiisaanu ati barattu jettee bakka akkana dhuftee kursiirra teessu mushkila ka No yeroo baay'ee gastii nan ergadha namatu nan gashu yeroo baay'ee jaluma taa'ee waan ilaaluuf. follow si godha qoy amma sin dhiisan warri kiristaanaa keetu si dhufee sin dhiisuuli follow si deebisee waan sin jedhu waaqa tokko malee waaqessin obbalitti waaqayyoon hin du'u
namaa miti, dubartiis miti, dhiiraas miti, dubartiirraan dhalatu. Anaa fi ati dubartiirraa dhalata miti. Yesuus Kiristoos haadha qaba. Harmeerraa dhalate. Waaqayyootu dhiira isa godhee abbaa malee argamsiise. Waaqayyootu Addam biyyeerraa dhiira godhee argamsiise. Waaqayyootu Heewaan dubartii godhee Addamirraa argamsiise. Waaqayyootu anaa fi ati bishaan dhangala'aa ni beektaa haadhaaf abbaan keenya waan raawwatan. Hin beektu? Beektu? Safuudha dubartii biratti amma dubbattu dubartiin hin beeku yoo ta'e siif hima. Beeka jedhi ka. Daadoo. Kofalaa jirti amma. Cufatte akkamiin barsaree barattuu nama jalaan dubbanne jedhan rakkisa. Daadoo. Daadoo. Hayyee ni dhaga'ama dhaga'ee. Anaa fi ati saadhaa fi abbaa keenya jidduu qunnamtii saalaa godhanii ati shamara godhee si argamsiise Waaqayyoon ana dhiira godhee argamsiise. Filannoo kan keeti ati dubartii ta'uun filannoo kan keeti moo filannoo Waaqaati? Filannoo Waaqaatidha. Gobas kan kootoo dhiira ta'uun Oromoo ta'uun gurraacha kana ta'uun filannoo kan kooti moo kan isaati? Filannoo Waaqaati. Oromoo ta'uun kan kee filannoo keeti moo filannoo isaati? Filannoo isaati malee filannoo kooti waa gochuu hin danda'u. Gobas guyyaan duutuu fi bakki itti duutu filannoo kan keeti moo kan isaati? Filannoo isaatidha. Kanumaaf Yesuus Waaqayyoo tokko qofa kadhachuu ture. Waaqayyoo tokko qofaaf sagaduu ture. Abbaa isa waan hunda mo'ume. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti gara Waaqayyoo kootii fi keessaniitti ol naan baa jedhiitii itti naa himi jedhee Maryam Magdaleena abboome jedha. Waaqayyoon tokko akka jedhu Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:3 irratti si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaadha. Isa Yesuus Kiristoosiin erges beekuun isaanii jireenya bara baraatti jedhe. Waaqayyo Abbaa yaa uumaa waa hundaa sumaa tokko sumaa kan dhugaati sumaa tokkicha jedheen anis ergama isaa ati jedhe. Yoo kana beektan yaa sabaa jireenya bara baraa akkasii argattan jedheen. Waaqayyo tokko ta'uu ni amantaa? Waaqni eessattuu waaqni tokkumadha. Yesuus Kiristoos ergama isaa ta'uu ni amantaa? Hin amanu achitti waan baradhee hin qabu. Si garsiisu? Abadan hin amanu. Okay, si argisiisa iyyee. Okay? Hayyee. Jira. Ustaada baasaaf wangeelama san. Eenyu qaba wangeela bira? Ergama Ibroota boqonnaa 3:1 baasaa. Isiniin baasa. Yaa, isin guddisame. Argisiiftan inshallah. Enggak kunummaan asmaan agarsiisa. Ayya. Ittiin bu'ina. Tole. Okay. Ayye haa dubbistu isiinu jabduudha. Hin kofaltii miti kofalaatuma dubbistu. Eenyu daadoo dubbisimee bakka tana kun Yesuus akka ergamaa ta'e. Daadoo. 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 Hayyee dubbisaan jira akkoo. Okay, dubbisi. Sagalee ol fuudhe si dubbisu? Kana macaafa maalii keessa dubbisaa yeroo tokko koppii kana fa'aa fiddu beektaa. Kuno, ayyee macaafa kanaas hin fudhatte. Okay, koppiin hun jetti. Kanaaf si baasuu kanarraa? Si baasuu? Asirra naa baasi. Eeshi, ayyee ustaadha qoy asirra argisiisa. Qoy kitaaba Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa karaan si baasa tole. Ibroota boqonnaa 3 lakkoofsa takka hunoo si baasa qoy maqaa Waaqayyo tokkicha maccaatiin hunoo si argisiisa. Akkasumas na obsi. Boqonnaa 3 lakkoofsa hunoo tilaan si qalama itti godheen si argisiisa qoy highlight. Akkasi amma kana naa laale kunoo. Macaafa si argisiisa maqaa isaa hin dubbista. Okay, argitaami macaafa akka ta'e si argisiisu dura laal macaafa maali jedha? Daadoo bana dhuka
sa'afinne. Haye dhagaan jira macaafa qulqulluu jedhanii dhagaa. Macaafa qulqulluudha laal. As keessan. Booda kunoo inni ergitaa milaal. Macaafa qulqulluu waldaa laal kunoo laal. Gartee waggaa araaraa bara 1997 maxxansa tokkoffaati. Kitaaba Ibrootaa jedha laal. Ergaa Ibrootaa maal jedha mata dureen kunoo laal wangeela maaliiti? Ergaa gara Ibrootaatti erga Okay. Boqonnaa 3 lakkoofsa takka irra jechuudha. Kunoo 3 takkarraa kana dubbise iyya kunoo. Bakkaan itti siimare qalama highlight waan itti godha keelloo kana. Haye dubbisa sinumti. Akkana jedhu kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqayyo irraa keessaa hirmaattanii Yesuusiin ergamaa fi hangafa luboota isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadha. Yesuusiin kuno ergamaa jedha kuno. Argite? Haye. Ergamaa jedhamuun jedhu. Egaa babasiiteen. Daadi. Haye. Ergamaa jedha ka. Wangeela biraa barbaadda ammas. Okay, rakkoon qabu. Isinii dabala. Wangeela osoo qabaatte of biraa dubbista silaasii kakkanna hunda takka takkatti. Nga. No waan ni konooti. Ensi guddisa isaatiin. Kun nolaan. Si Waaqayyo Yohaannis 17 lakkoofsa kunis Yohaannis 17 lakkoofsa 3 irraa. Si Waaqayyo isa tokkicha isa dhugaa Yesuus Kiristoosiin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraati jedha. Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaatu Waaqayyo tokkichaatu ergee jedha. Mangasuma Waaqayyoon tokko jettee Yesuus argama jennaan jireenya bara bara akkana argattaa jedha. Egaa Rabbi si haa laaffisu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Anis irratti hin dheeressu sagada agara masjidaa deema ofirraa bakka olii dhumatte. Eenyu maqaan isii eenyu Daadoo? Haye. Tuni alaabaa eenyuti? Alaabaa Oromooti. Okay, fudha ni amantaami? Oromoo ta'uu isaatti nan amana. Maalati amantaa fi alaabaa wal bira qabda? Goobas, wangeelli kun ka eenyuti? Macaafni kun? Cufatti. Nagaan jiraadhu bakka. Nagaa cufatti. Si hojii haasa'uu hin danda'u. Bakkee kanatti hin fudhanne ammallee ati alaabaa fi amantaa wal bira qabamaa. Fudhadhu waas hin jenne nuti agarsiisu malee. Amma afaan Oromoo dubbis ati Oromoodha moo Amaara? Ne Oromoodha. Oromoo kusitaa saaras. Maa namni namatti haasa'iif Oromoodha? Oromoo ta'a? Ani Oromoodha moo Amaara na beeyta? Ani ma Oromoodha. Amaariffaa isaa ugaratti dubbatan hin beeku. Ani Amaara yoo jedhamu iyyuu hin beeku. Bakki amma si garse wangeela irratti afaan keetiin dubbiste Yesuus ergamaadha kan jedhu dubbiste moo hin dubbisne? Dubbiseera. Bakka feetu amanii feetu gati. Maal si godhare? Kuni quraana moo wangeela waan si dubbise? Ay wangeeladha kun. Quraanni gahee isaa qaba, wangeelli gahee isaa qaba. Amanuu fi gatuunis mirga keeti. Wangeela kee irraa si argisiise. Wangeela keeti Yesuus ergamaadha jedha. Yesuus tooni ergamaadha jedha. Abbaan na ergee jedha. Waaqayyo akkas tokkicha ilma isaa biyya lafaatitti ergee jedha. Waaqayyootu ergee.
walii galee guutuu aappii yoo qabaatti si garsiifna jechuun waan jawwaala irraas kanuma asirra jiru achirra jira waan hundi aappii achuma gabbuufata namni kitaaba kana dhiisee jira amma waan hundi jawwaala keessa deebitee jira waraqaa piriintii godhuu fi baasuu namni dhiisee jira waan gartee waan ni gartee telefoonaan elektiroonik meeshaa ammayyaa taateef jecha so saniif Yesuus ergamaa dheettee malee fudhata. Gaafiin qaba. Kunoo. Namni gaafa ni du'u fuula rabbitti rabbi maal jedhee gaafata? Gaafata ka. Eenyu waaqaysuu turte maaf nan waaqaysini maaliif ergamaa kiyya duukan bu'ini waaliif Musee duuba Abrahaam duuba Muhammad duuba Yesuus duukan bu'in siin jedha gaafatamta maaf amantii jira afaan maaliitiin gaafata maal jetta afaan maaliitiin gaafata wallahi ni akka qabri akka islaamaatti akkuma afaan arabaatiin nutti dubbate afaan arabiffaatiin ana arabiffa yoon beeku ta'oo sarabbi si barsaka maale amaariffaa oromiffaa numan baranne guyyaa keessaa waaqayyoo si barsiiseemi afaan oromoo ni beektaa gaafa dhalattu kanama afaan oromooti hojii dhalate gaafa gadaamesaa ka takkabaate takkabaate moo harmee takkabaate jechuun arabiffaa nama gaafataa jedhame yoon arabiffan beeku yoon arabiffan beeku ta'ee jedheetani dura san kun isin yaachisini dura Yesuusin ergama ati amma hin fudhattu arabiffaa nama dubbate yoo jedhe hin fudhattu amma waan wangeelaatu way fudhattaa kun Yesuus ergamaadha jedha Yesuus ergamaadha jedhime hin jettu wallahi hin jedhu Yesuus ergamaadha hin jedhu abadan hin jettu ka maa gaafattaree waan guyyaa qiyama maa gaafattaa horeeti waan wangeelan fudhan mormituu wangeelaati ati hin jedhu ati san wallahi ay Okay, wasi gaafadha. Wanta itti dogoggorte tokkotu jira. Namni kamittiin amantaa fi alaabaa Oromoo fi akkasiin jenne bar. Alaabaa Oromoo fi amantaa wal bira qabdee. Akkasiin jenne. Waan jedhe. Waan kana yoon akkana qaba. Alaabaan tun alaabaa biyya tamiiti yoo sin jedhan alaabaa tamite eenyuti atta? What? Maal? Alaabaan tun alaabaa eenyuti? Alaabaan tun alaabaa fannooti yoo sin jedhan ni fudhatta? Alaabaan kun alaabaa Oromootidha. Amantaan bakka isaatti alaabaan bakka isaatti alaabaadha. Yaa goobasi waan singalee jira miskiina ta'in. Waan jedhe namni tokko dhufee alaabaan tun ta Oromootii miti ta fannooti yoo jedhe hin fudhatte hin dhugoomsitamoo hin didda. Hin fudhadhu. Goobas namni tokko dhufee wangeelli kun sagalee waaqayyooti miti yoo sin jedhe hin fudhatta? Hin fudhadhu sagalee waaqayyootidha maaf hin fudhadha? Goobas waan as keessa jiru waan as keessa barreeffame itti amantamoo itti amantu? Ittan amana. Goobas waan inni amma si garsiise ejateetiin akkumaan alaabaa tana qolqabee si garsiise wangeela baasee asirraa jawwaala telefoona gurbaan baasnaan didde asirraa naa baasaa jettee asirraa baaseen si agarsiise Yesuus ergamaadha jedhamoo ergamaa miti jedha? Isa dubbifamni tokko bakka tokkotti wanta biraa jechuun ni danda'a barreeffamni tokko isin garuu annaa dubbisanii barreeffamni an dubbise kaniin ati si boqonna si dubbise san barreeffama dhugaati moo barreeffama dharaatiin si dubbise? Maal jetta? Bakki an dubbise san barreeffama dharaati moo waan hin jirre moo waan jiru waliin dubbisne? Waan jirudha macaafarraa dubbiste argee. Waan ni jiru Yesuus ergamaadha jedhamoo hin jedhu? Hin jedha. Itti amantamoo itti jedhutti hin jedha. Itti amantamoo itti bakka itti jedhutti ni jedha. Waan jedhe san ni fudhattamoo hin fudhattu? Amma wanti na dhibe tokko fakkeessitanii bira qabdanii as qabdanii achi qabdanii ni fudhatamoo ni hin fudhatu ijoollee baay'ee asirratti akkas gootu kwaan yeroo baay'ee sin jala ati afaan dubbifatte ati fudhatamoo hin fudhatu jettu itti amantamoo ani quraana kana laallaa sigas quraanni kun osoo udaan nyaadhu naan jedhe naan nyaadha quraanni kiyya nutis illee wangeela keenya irratti akkuma kanadha. Okay, wangeela keenya irratti lubbuu keenya ni danda'a. Bakka ijatee tanaatun argine moo atiitu afaan Amaariffaa qofa dubbisa moo afaan Oromoo dubbisuu hin dandeessu moo atiis dubbistee anis dubbisee
Yesuus Kiristoos ergamaa jedhamoon jedhu argite moo hin argine arginaan jetta. Kanaaf mormitu wangeela hin fudhattu wangeela maa TikTok irraa goota. Waan hin fudhanne akkamitti si hojii maru. Tuni alaabaa osoon siin jechuu jiru alaabaa Oromooti yoo siin jedhe alaabaa Minilik jechuu akka nama akkas jedhuuti. Wangeelli kan kee Yesuus ergamaadha jedha. Hin jedhu jette hin jedhin minaa gabbaanyine. Achitti ati Rabbii Arabii fan nama gaafataa jette. Deebistee immoo alaabaa fi wangeela Quraana amantaa fi alaabaa wanti wal bira qabu hin jiru. Isin kijibaaf asirra teessu. Kijibaaf asirra teessu. Nama arrabsoo eegaltee firra. Ay miskiina. Maariif danin dhiisanii jiran. Akkana miskiina waa takkan beeytu wallaaltu. Akkana mana gaata akka dhuftee kokkoflaa argisiisa goolitti galte hulii arrabootu duba gallakkisaaf waan san ergamaadha jedhette hin fudhadhu jette. Namni waraabbattan gallakkisa. Hulii umrii isii maatiin isii tun dhiistu. Umrii isii argite takkittiin tun keessaan baatu hulii iska maqaabir hanga gara shaadaa dhuftutti anumarra shaadaa qabattaati mataan kee. Tasirra na arrabsuu turte. Tana chaalenjii na godhuu turte. Ta wangeela dubbistu. Ta quraanaallee waliin lallaqqatee dubbistu. Hundi isii dhuftee anumarratti qabatte. Tana dhiisi tana ta wangeela biraan qabne alaykum salaam wangeela biraan qabne aappii irraan qabne miskiin akkanuma biyyaa baateetuma deemtu maadaam na'am jetteetuma rafteetuma kaatu isii dhiisa akkasii